Yooyya ashama harka fuunee kabajamtoota fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo qaqqaalii sadarkaa idil addunyaatti argamtan nageenyi keenya oowwan iddoo isin jirtanitti isin argamu isin jechuu barbaada. Egaa kanumatti aansee waa'ee duula bifa qindaa'aadhaan aangoota sadarkaa paarlaamaa biyyattii yookaan mana marii bakka bu'oota uummata keessa jiranii fi sadarkaa mootummaa federaalaa fi mootummaa naannoo Amaaraatiin bifa qindaa'aa ta'een obboloota keenya ilmaan Oromoo sabboontota qaqqaalii rakkoo uummata isaanii rakkoo obboleeyyan isaaniidha. Roorroo fi gidiraa dhiittaa mirga dhala namaatii fi gocha sarbamuu mirga dhala namaa akka seerri biyyattiitii fi heerri biyyattii jedhuu fi akka uummata bakka buunee dhufnee uummata keenyaaf sagalee ta'uu qabnaa ka jedhanii dirqama qaban seerri biyyattiidha hayyamuun paarlaamaa keessatti muummicha ministeeraa gaafataniif duulli bifa qindaa'aa ta'een maqaa balleessii maqaa xureessuu fi hanga sadarkaa isaan paarlaamaa keessaa yookaan ari'amuu yookaan hidhuu danda'utti deemuu fi seerri isaaniif seerri haarawni akka bahu gochuudhaaf warroota deemanirraa qaamota sochii kana eegalanirraa waa tokko lama jechuu barbaada. Odoo gara ammoo dubbii kiyyatti hin dabarren duratti obboleettii teenya Nasraa Gursum jechuudha. Artistii jaalatamtuu fi kabajamtuu sabboontuu Oromoodha. Dhugaa dubbachuudhaaf gochi isirratti biyya Masrii keessatti biyya Ijipti keessatti irratti raawwatame dhala ilma namaa shamarran dubartii jechuun obboleettii teenya haadha manaa keenya haadha teenya kabajamtuudha ulfina qabdi. Dubartiin takka nama shan nama jaan akkasitti tumanii gararra dhiitanii lafarra harkisuu fi gartee biyya namaa keessatti miidhaa geessisu irra geessuun dhugaa dubbachuuf doofummaadha. Kun dadhabina guddaadha. Kun ammoo hinaaftummaadha. Warri gocha akkanaa kana raawwate jechuun dhugatti haadharraa dhaladhee obboleettii qaba haadha manaa qaba jedhee sammuu itti yaaduu danda'uu fi gocha warri amma kuno mootummaan Abiyyi raawwachaa jiruu fi akkuma dheengadda muummichi ministeera paarlaamaa keessa taa'ee dubartii gudeeduun isin dinquun qabu ka jedhisaniin gargar baasee ilaalu jechuudha. Warri gocha akkanaa raawwatallee warruma ilaalcha akka Abiyyi amma qabu santu gochoota akkanaa kana raawwatanii gochi kun ammoo biyya namaa keessatti ilmaan Oromoodhaa gochoota akkanaa kana warri irratti raawwatuun waan baratame aadaa ta'ee deemaa jira. Aadaa fokkisaa akkanaa kana ilmaan Oromootii fi uummanni Oromoo keessattuu biyyoota Arabaa keessa jirru waan akkanaa kana odoo ofirraa dhiisanii wayya jechuu barbaadetti maaliif jennaan mucayyoon tun badiin isiin balleessite tokko illee hin jiru. Obboloota isii miskiinan biyya keessatti ajjeefamaa reebamaa hidhamaa qabeef qabeenya isaanii saamamaa irraa buqqaa jiraniif sagalee taati. Badiin isiin dalagdee tokko hin jiru. Haqa namaa akkasiin nyaatte hin jiru. Nama isiin zollomti hin jiru. Yookaan ammoo isinuu wanni isiin hatte hin jiru. Wanni isiin nama jalaa fudhatte tokko illee hin jiru. Yaadaa fi ilaalchi isii ilaalcha fi yaada mootummaa abbaa irree yookaan mootummaa amma biyya bulchaa jiru kana mormite uummata isiitiif sagalee taate jechuudha. Badiin isiin balleessite yoo jiraate uummata isiitiif sagalee ta'uudha. Uummata isiitiif lallabuudha. Uummata isiitiif abukaattoo taatee dhaabbachuudha. Dantaa saba isiitiif waardiyyaa ta'uudha malee Narsaan Gursum badiin isiin hojjettee fi badiin isiin dalagde tokko illee hin jiru. Garuu hammeenyi hagana gahu yeroo dhala shamarran irratti raawwatamu baay'ee nama gaddisa. Keessattuu ilma dhiiraa taatee dubartii irratti shaarii karaa gubbatti akkasitti dhidhiitanii irra deemuun shamarran miidhuun hamilee isii cabsuun isii doorsisuun sodaachisuun gochoota akkanaa kana warroonni raawwatan warrootuma akka ilaalcha duubatti hafaa ilaalcha dhiphummaa fi dadhabina warroota qaban gartee warroota gartee dhugaa dubbachuuf sadarkaa ilma namaa keessattuu warroota ramadanii miti. Kunniin amfibiyaanota warra uummata gartee akka baakteeriyaatti yaadu malee ilmi namaa sammuu qabu tokko dubartii takka dhiirri tokko hin gaafar. Takka yookaan immoo akeekkachiisitti kennuu ni jira bara. Garuu dubartii takka tumanii faffalaxanii akkas gochuun waan baay'ee tokko nama gaddisiisu. Gocha kana ammoo warroonni godhan beekamaadha. Warroota gartee Oromummaa jibban diina Oromootu kana godha jechuudha. Warra Oromummaa Oromiyaa fi sabboonummaa Oromoodhaa jibbu warra gartee aktivistoota Oromoodhaa hayyoota Oromoodhaa jibbu eenyu akka ta'e ammoo hundi keessanii beektanii jarri tun ammoo fira uummata Oromoo osoo hin ta'in firoota nafxanyaa ta'anii diina wajjin warra arra walirratti ilmaan Oromoo ajjeesaa jiruun gargar baastanii ilaaluu qabdan. Warri Nasraa Gursum akkasitti arra tumee dhidhiite sunii fi Liyyuu Haayilii Amaaraa adda baastanii ilaaluu qabdan. Ija siyaasaatiin jechuudha. Noormaali jechuudha. Warra arra obboloota keenya paarlaamaa keessatti Amaarri bifa qindaawaa ta'een aangoonni federaalaa keessa jiru miseensonni paarlaamaa keessa jiran ilmaan Amaaraa ilmaan nafxanyaa ilmaan Minilik duula bifa qindaawaan ijoollee kanarra bananii gargar baastanii ilaalina jechuu barbaada gabaabumatti jechuudha. Dheeressuulleen waan na fayyadneef atis obboleettii teenya baga rabbi si dhaqqabe baga rabbi si baase ammas akka ati daftee fayyituuf du'aa rabbi si kadhanna jechuudha.
kanatti aansee wannan jechuu barbaadu tokko obboloota keenya ilmaan Oromoodhaa ilmaan warqituu ilmaan sabboontota ta'an gochoota ilmaan Oromoo walloo irratti bifa qindaa'aadhaan warri gartee ilmaan juuntaa jechuun dandeenya yookaan ammoo tinuu baandaan nafxanyaadha baandaan ilmaan Minilik birgeedii Minilik jedhu maqaa itti moggaafachuun dhugaa haqa jirtu. Paarlaamaa jechuun jalqaba maali? Amma miseensi namni tokko filatamee paarlaamaa seenaa waggaa 5 paarlaamaa san keessatti ummata isa file kanaaf sagalee ta'a. Malee harka dhaqee achitti harka dha'uufii miti. Kaachi deemuuf jechuudha. Dhugaa ummata isaa keessaa baheessan haqa ummata isaatiif dhaabbate san rakkoo gidiraa fi rakkina misoomaa diinagdee hawaasummaa hunda ummata sanirra ga'u mana marii bakka bu'oota ummatatti dhufee sagalee ummata isaatiif ta'uudhaan rakkoolee naannoo san jirtu haalli itti furuu danda'uuf akka mootummaan federaalaa itti yaaduuf isaaniif sagalee ta'a. Ka caffee naannoo Oromiyaa caffee keessaa dhimma isaatii fi akkasumas ummata bakka bu'ee dhufe saniif sagalee ta'a. Akka federaalitti ammoo ka dhufuudhaaf rakkoo akka mootummaa federaalatti jirtu furuudhaaf dhimmi kun dhimma mootummaa federaalaa ilaallatu. Ilmaan Oromoodhaa birgeedii Minilik jedhamu maqaan itti moggaafamee liyyuu haylii mootummaa naannoo Amaaraatiin ajjeefamaa jirra. Dhumaa jirra, mancaa jirra, qabeenyi keenya gubachaa jira. Guutii shamarran keenya gudeedamaa jiranii jedhanii ilmaan obboloota isaaniitiif haadha abbaa isaaniitiif sagalee ta'uun yakka. Yeroo Oromoon ajjeefamu Onak shaneedha jechuun hin qabu. Shaneen achi seente hin jiru. Amaarri yeroo du'u ammoo nuti Itoophiyaawwan akka jedhamu kun akkamitti ta'uu danda'a? Biyya takka keessa wajjin jirra. Tokko fira tokko diina wanni inni ta'uuf hin jiru ka jedhanii mana marii bakka bu'oota uummata paarlaamaa keessaa gaafii muummicha ministeeraatti dhiyaate. Inuu kan himatamuu qabu muummicha ministeeraati. Muummichi ministeera Itoophiyaadhaa gaafii paarlaamaa keessaa dhiyaateef irra dibee dubbii irra dibee dabaree jechuudha. San qofaa miti nu kan ajjeesaa jiru birgeedii Minilikii liyyuu haylii Amaaraatti jedhanii Abiyyiin gaafatan. Abiyyi ammoo akkasiin ajjeesaa jiru birgeedii Minilikii dhugaadha isin ajjeesuun sirriidha. Isin ajjeesuun ammoo badiin qabu. Liyyuu haylii Amaaraa maqaan balleessinaa maqaa balleessuun qabdanii nutu babbaasee jedhee bara. Hayyama keenya alatti seentimeetirii takka bakka takka humni addaa naannoo Amaaraa hin bobbaane jedhee bara. Abiyyi kana siin hirkaneessee bara. Abiyyi kana godhuun isaa maal jechuudha? Piippii mabiltsiginnaa naannoo Oromiyaa akkuma uummata Oromoo gane akkuma lammaafaa Jawaarfaallee nama hunda ganee diina nafxanyaa fida goratee jira jennee isinitti lallabaa turre har'allee amma yeroo jirru kanatti laala yeroo amma jirrutti hin iyya kuunachii taajirindaan hin iyya shimallis iyya kuunin iyya waa barreessanii minaamin barruun jaraatii fi ibsi ijjannoo isaan baasan labsiin jarri baasan waa takka fiduu hin dandeenye Abiyyi dhugoomsee mirkaneessee akka olaantummaan Amaaraa olaantummaan nafxanyaa olaantummaan Minilik deebi'ee biyya san keessatti taligamuuf akka deebi'ee lafa qabatuuf akka dagaaguuf hojjechaa jira jechuudha. Kanaaf ragaan Abiyyi Ahmad maal nuun jedhe yoo barbaachisaa akka ta'u taate humna addaa liyyuu haylii naannoo Amaaraa hanga qacceessu maalti bobbafna jedhe kun seer malee waan seera biyyatti hin jirre jechuudha. Seera biyyattii maal jedha liyyuu hayliin naannoo hin jiru seera biyyattiidhaan. Seera biyyattiidhaan caasaan nageenyaa jiru caasaa sadii isinitti himaa ture gaddalee. Mootummaa federaalaa jira. Poolisii federaalaa jechuun bundus poolisa biyyooma jiru kana keessatti illee Ameerikaa jira, Ingiliz jira, Norwee jira, biyya feete ka federaalaa jira. Poolisii naannoo jira. Poolisii naannoo yeroo jennu poolisoota magaalaa keessa jira. Poolisii magaalaa ka yakka raawwatame mana murtii wajjin taatee ibaluu yakka akkanaa dalagee jira. Qabiyyii yookaan ammoo tinuu qabiyyii wajjin warra dalagu jira. Caasaa qaba kun hundi jechuudha. Mootummaan federaalaa ammoo iddoo naannoon Oromiyaa naannoon Amaaraa humni isaatii ol ta'etti paarlaamaan caffee walitti qabamee yaamicha caasaan jiru caasaan mootummaa yookaan ammoo koreen giddugaleessaa yaamicha godhee fi rakkoo akkana naannoo konna uumame humna kennaa olii poolisii federaalaa akka nu jidduu seenu barbaanne dhumate raayyaan ittisa biyyaan seenu biyya Jarmanitti raayyaa ittisa biyyaan agartu raayyaan ittisa biyyaa diina alaa dhufu qofaa fi dantaa biyyattii tanaa tiksuudha. Hijira biyyatti rakkoo biyya keessaa kan furu poolisa qofa jechuudha. Kanayyuu kan godhu maalidhaa? Naannoon tokko seera biyyattii Itoophiyaa irratti seera mataa ofii qaban. Caffeen Oromiyaa maal dalagaa akkasii? Abiyyi kana jechuun yeroo inni jedhu poolisii naannoo Amaaraa fuunee makkalaakaa kana hanga Sumaalee hanga bobbaasnee yeroo jedhu bara yaadawii siraatiin lallabaa jira bara. Wanni federaalizimii jedhamu hin jiru sin jechaa jira bara. Federaalizimiin lam aysaram
hindalagu sin jechaa jira. Seera federalizimitti mootummaan naannoo Amaaraa mootummaan naannoo Oromiyaa of danda'anii of jiraachisan. Ka isaan lamii jidduu seenuu danda'u mootummaa federaalaati. Poolisii naannoo Amaaraa fuudhee Wallaggatti yeroo babbaasu Itoophiyuun wanni federalizimii jedhamee sun hin jiru. Sirni federalizimii jedhame diigamee cicciramee darbamee jira jechuudha. Poolisiin naannoo Oromiyaa naannoo Amaaraa dhaquu hin danda'u. Makalaakaa jira. Poolisii federaala jira. Humna poolisii federaalati oloo ka ta'u taate makalaakaatti iyyachuu mirga qaba. Raayyaa ittisa biyyaa jechuudha. Akkuma gaafa White House gartanii miti White House gaafa ummanni Trump deeggaru dhufee akkasitti cabsanii seenan. Wata seenan kana makalaakaan raayyaa ittisa biyyaa yaama raayyaa ittisa biyyaa dhufee eegaa ture jechuudha. Akkana laakkuma seera jechuudha. Humna poolisii naannoo jiran federaala jedhu isaanii oloo ta'e ammoo raayyaa ittisa biyyaa dhufaa jechuudha. Caasa kana jira jechuudha. Abiyyi yeroo kana jedhu Itoophiyaa jechuun Amaaraa jechuudha. Itoophiyaa jechuun raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaadha. Liyyuu haayilii mootummaa naannoo Amaaraati jechuudha. Liyyuu haayilii mootummaa naannoo Amaaraa Sumaaletti bobbaafna jechaan bar yakkaa bar. Yaa ummata. Yaa Oromoo meeshaa ilaala yakka guddaa dalagaa jira yakka hedduu guddaa raawwachaa jira bar. Nuutu bobbaasee jedhee miti galatoonfachuu qabnaa jedhe. Ummata walloo irratti illee ka liyyuu haayilii kana bobbaasee ajaja kennee hayyama kenneef Abiy Ahmed itti gaafatamuu qabaa jechaa jira barnu. Seera cabsaa jira. Namni kun waan siin jechaa jiru federalizimiin hin jiru sirna ahdaawii fi daggirraa naannoollee yeroo boodan diigama siin jechaa jira bara. Amaarri biyyi kasaati Sumaaletti bobbaafna. Wallagga Gujii bobbaasuu dandeenya. Tigraay bobbaasuu dandeenya. Bishaagulitti bobbaafna jechisiisuu dandeenya. Bakka barbaannetti bobbaasuu dandeenya Itoophiyaawiin Amaaraa. በአማራ ልክ ነው አማራ ማለት በአማሪ የኢትዮጵያ ዋልቂ ያከሳንጀን ገርተ ዋልቂ ኢትዮጵያ አማሪ ሲንጀቻ ይራበር አቲ በቃ ታደውሲ አደረዱ ታይ ሲንጀቻ ይራበር ዱቢ አብይ ደንገት ጀለሰ ዮ ኬሰ ደንተን ኬሳምባት እንጀቹ ከና ወልቀበቴ ከና ዱቢ ከና አስረት ሲን ደረሱ በርባዶ ሲኒ ገለገደ ያዳገቱ እኮ ቢጀቲ ከሰት ስርኒ ፌደራሊዝሚ ኩን ፈከኛ ከኡምሳ ስርኒ ፌደራሊዝሚ አከዲገሙፍ ደም Oromiyaa wanni jedhamu akka diigamuuf deemu. Ummata walloo hin jenne bara biyya dangata. Ummata walloo laal ilmaan Oromoo godina addaa ilmaan Oromiyaa liyyuu zoon ba'amaara killee hin jenne bara. Yawalloo kifla agar jedhe. Dubbii tanallee naa qabadda. Namni na caqasaa jirtan. Yawalloo kifla agar jechaan maal jecha? Kifla agarii si qoodona. Ya Harargee kifla agar, ya Sumaalee kifla agar, ya Wallaggaa kifla agar, ya Jimmaa kifla agar, ya Shawaa kifla agar jedhanii adda si qooduudhaaf deemaa jiranii bara. Seera biyyattii irra hin jiru bara. Kifla agar buloo nagar allande. Maal jedhan odoo wayyaaniin dhufin duru uummanni kun wajjin ture. Yawalloo kifla agar tabaloo namni xarraawu ka Amaaraati, ka Wallooti. Oromoo homaan galchuu jechuudha bara afaan biraatiin gara galchilee yeroo laallu dubbiin inni jedhe tun ummatuma Walloo kana Oromummaa irraa mulqee Yawalloo kifla agar no Oromummaa irraa dhiise. Laala dubbii abiyyitiin deemaa jiru tun akka taphatti ilaalii naa qabadda. Takka tan inni lammata amma wannan jechuu barbaadu duula obboloota keenya irratti miidiyaan biyyattiidhaa waaltaa jedhamu eegale. Waaltaan akkuma isin beektan barruu maxxansee ture kaasee jira. Barruu kaasee jira. Barruu sanaa kaasu malee barruu sun akka maxxanfamuu fi barruu san akka barreessetti illee aangoonni paarlaamaa keessa jiran dubbiin gaafiin miseensonni ilmaan Oromoodhaa gaafatan sun yakka guddaadhaan galmee shororkeessaa waa'ee gartee walitti bu'iinsa hate speech jibbaa kana wal qabsiisanii akka waan jibbaa dubbatanitti isaan kana dhiyeessanii miseensonni paarlaamaa tokko tokko kan gaafanne balaaleffatanii jiranii. Adeemsa paarlaamaatii miti kuni safuu paarlaamaa ka eegee miti. Lala gaafa Oromoon ajjeefamu safuun hin jiru. Gaafa Oromoon ajjeefamu dhugaan hin jiru haqa hin jiru. Gaafa ammoo nafxanyaan dhuftee odoo homaan ta'in dirree qullatti boottee akkasitti taasisaa teettu Itoophiyaa goota jagna u'uu jedhanii miidiyaa guutuun dibbee kana dhahaa isaan faarsan. Biyya kana keessa jirta Oromoo. Biyya yeroo Oromoon ajjeefamu Oonag Ashabbaarii Tsara Itoophiyaawii diina Itoophiyaa shororkeessaa jibbamaa diina Itoophiyaa baqataa ummata samiirraa bu'e yookaan bakka biraatii dhufe yookaan akka biyyi jedhe san Oromoo batana iyyuu nuti asirra roobsee jechuun malamaatti beeka. Mootummaa akkanaatii fi sirna akkanaa kana keessa jira jechuudha. Sirna kana keessatti
warri PP biltsiginnaa dheeggadda maal jechaa ture taa jedhandaa miidiyaa habasharra deeme wanni sammuu kiyya keessaa nama dudde kana. Biltsiginnaan jiru biltsiginnaa tokko jedhu kanaannoo Oromiyaa ka jedhamu hin jiru kanaannoo Sumaalee kanaannoo Affaar kanaannoo Amaaraa biltsiginnaan jedhamu hin jiru biltsiginnaan jiru tokko jedhu biltsiginnaan jiru dhugaasaatii tokko biltsiginnaan jiru ka Amaaraati biltsiginnaa Baahardar hin taa'e TV biyyattiitiin jibbaa ilmaan Oromootiif qabaniif seermalee dhaaban namni paarlaamaa keessa jiru dhugaa ummataa haqa ummataa dubbachuun yakkaa miti tokko kana lama namni tokko miseensa paarlaamaa ta'ee gafilame waggaa 5 hidhamuu hin danda'u. Himanni mana murtii itti banuu hin danda'u. Kana eenyurraa gartanoo barbaadan fakkeenya isinii kennuuf warra amma isaan juutaa jedhanii TPLF jechuudha. Warroota paarlaamaa keessa turan caasaa paarlaamaa keessa ummata bakka bu'anii filataman Geetaachoo Raddaa fa'aa ምናምን beekanii miti re keediyaas fa'aa ምናምን warra paarlaamaa keessa ture gaafa himanni irratti banamuuf deemuun duratti federeeshiniin biyyoolessaa paarlaamaan biyyattiidhaa taa'ee himanni seera biyyattii maal jedha himatamuun seera biyyattiitiin irraa ta'a manni murtii akka isaan himachuu danda'u abbaan alangaa akka isaan himachuu himanna irratti banuu danda'u seera dhoogga jira keeyyata dhooggu jira jechuudha namni kun ummata bakka bu'ee dhufe roorroo ummata irra ga'u dhugaa ummata irra jiru haqa ummata irra gahaa jiru akka barbaadetti rakkoochi jirtu sanii yoo ibsa dubbata wanni isaan kana shoror keessaa jedhu jechiisi tokkollee hin jiru ummata kana waliin buustee jirta waan akkanaa dalaydee hin jiru waan akkasii himatamuu hin danda'u namni paarlaamaa keessa jiru kanan beekan agarraa silaa arra namni tokko paarlaamaa keessa jiraate yoo kun akka warra TPLFitti jumlaadhaan manni marii bakka bu'oota ummataatiif manni federeeshinii waliin qabamee himanni isaaniidhaa fi seeraan paarlaamaa irraa ka'anii jiranii yakka akkanaa waan raawwataniif himanni irra banamuu qaba jedhee labsiin bahee balaan meeqa bu'eeti ka kun ta'u namoota lama ilmaan Oromoo sabboontota dhugaa dubbataniif haqa dubbataniif abukaattoon fedhe osoo dhufee osoo seera fedhe qabatanii isaanii hidhuullee hin danda'anii paarlaamaan illee isaaniif jedhee walgahiin taa'u dhugaa dubbatan haqa dubbatanii kanaaf obboloota keenya kana cinaa dhaabbachuudhaan duula bifa qindaa'aadhaan miidiyaan nafxanyaadhaan biyyi keessaa fi biyya alaatiin banan miidiyaa hawaasa irratti deemaa jiru kana aangoonni federaalaa paarlaamaa keessa nafxanyoonni jiran amaarri paarlaamaa keessa jiru duula isaan irratti banee kana bulchiinsi mootummaa naannoo Amaaraa miidiyaa isaa dabalatee maas miidiyaa fi miidiyaa gurguddaadhaan duula obboleeyyan kenneen lamaan irratti banee ilmaan Oromoo waloodhaan waliin ofirraa qolachuudha qabnaa jechuudha. Amma dubbiin dubbii Oromummaati. Dubbii jaarmiyaa siyaasaatii fi dubbii deeggaruu fi tifoosoo ta'uu osoo hin ta'in dubbii osoo hin ta'in dubbii Oromummaati. Obboleeyyan keenya kan wajjin dhaabbachuu qabna jechuudha. Baay'ee wayi naa qabaddaa obboloota keenya kanneen lamaan warrummaan poolisii naannoo Amaaraa jennuun kun maatii isaanii qorachuudhaan maatii isaanii kanarra dhiibbaa geessisuu malan. Kana naa qabaddaa. Isaan kana lubbuun yoo argan naannoo sanitti ajjeesuu malan. Kana naa qabaddaa. Dhugaa ummata haqa ummataa waan dubbataniif magaalaa Finfinnee keessatti I think waan itti milkaanillee natti hin fakkaatu garuu maatii isaanii odoo wanni fedhiyyuu katas gabbaa'u ta'e qorannoodhaan irra gahanii maatii isaanirra dhiibbaa geessisuu malan jibbaa Oromummaatii fi nama Oromootiif dubbatu qabanirraa kan ka'e jechuudha. Kana naa qabadhaa abadan. Kanaaf wannan jedhu ammallee gorsa warra PP biltsiginnaa Oromiyaatiif qaba. Dhuma keessan argaa jirtan. Abiyyi isin galee gara Amaaraa goree jira. Amantee amanuu baattee fudhachuu baattee. Biyya sana irratti kamataa ol si qabu. Qulfiin kaaznaan nageenya dimookiraasii biyya sanii tasgabbiin Itoophiyaadha harka Jawaarii fi Qallitti Qiliinxoo keessa jira. Dafaatii hayyoottan Oromoo hiitan gadhiisa. Amaara gammachiisuuf nafxanyaa gammachiisuuf gootota Oromoo badii takka hin dalagin warra waan arra dhufaa fi kaleessaa fi borillee tanillee ta'uuf deemu sinitti maa ture. Rakkoo walloo keessatti uumamuu jiru. Yaa Amaara beeltanyinat hin jenne Jawaar sinitti nimne. Sabboonummaan Amaara amma eegale kun sabboonummaa haaraa haala qabiinsa yookaan tarsiimoo fi imaammata yoo qabaanne ka daangaa dabalu taate Beenishaangulitti nama fixaan Jawaar sinii jechaan turre. Eega Jawaarii dhamaas Beenishaangulitti nama meeqa dhumaa jira. Ummata wal irratti duguuggaa sanyii raawwatama jedhee kaleessa sinitti maan turre Jawaar. Har'a dhugaa sanii haqa sinii achi jira jechuudha. Hayyootan hiitanii ka dafaati. Abiyyi abadan isiniin dhaga'u carraa isiniin kennu guyyaa takka waa barreessitanii beekii keessan irratti
dhugaadhaan sabbo waan uummata Oromoo jedhaa dhaabbatan fakkaachuu maltan boru ammoo nafxanyaan isinillee isin dhiistu abaddan Shimallis Abdiisaa taayya danda'ama naa qabadhaa qabxiitan yoo nafxanyoonni boru isin dhiisan mirgi guutuun kennameefii jira hanga caasaati kaa makalaakaa keessa poolisii federaalaa keessa caasaa mootummaa kamuu keessatti olaantummaan isaanii abiyyiin viizaan dhaameefii jira mirkanaa'eefii jira jechuudha ati waan takka godhuu dandeenyu magaalaa caalaatti baastu ujoollee xixiqqishu jedhanii si deebisan naannoo Amaarraa baaddaarraa በጣም ትቸኮላላችሁን ጀጀርተኒ ጋፍጭን እንተኒ እንደሊና ተስገባ ገና ዱፍኔ ሲጨርስና ሲጅታ ጅራባ ለብሲሲን ባስተር ቀብጢ ሸማሊ አምስት ነጥቦችን የያዘ መግለጫ ምናምን ሲቲ ባሰንጀርላችሁ ዱከ ሲራ ካሰኒ ሲቱ ፈተኒ ባል ujoollee xixiqqoo carri gootanii manam waan akkana kana qabbalaan beekas men jarjarina manam waan meeqasin jechaa jira si xiqqeessanii jechu tuffisin tuffatanirra kana kas godhe maaliif obboleessa kee hinaafta obboleessa kee cabsita sila arra obboleessa kee si cinaa jiraate mataa ol qabattee deemta sila arra tokkummaa ummata kanaatiif saba kanaa eegsistanii har'a mataa ol qabattanii deemtan jechu uma keessan ummanni Oromoo arguuf jira uma abiyyillee ummanni Oromoo arguuf jira jechu abiyyi mootummaa addunyaarraa ragaafitti bahu kaakka abiyyiin agarra jechu fakkeenya lama sinaa kennume Daani'el Kibratiifi ministeerri eenyu Sadiq maqaa isaa dagadde miidiyaa Aljazeeraa BBC irra beemaa jira andi moto injenne bara parsantii kuma takkaa fi takka waraanni raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa seenne jedhee kakatee bara Sadiq isa akkasii kakate san abiyyi guyyaa kaleessa akka jibsiisee bara وشتون ده وران نيرترا سينجي رامبو يرترا وتدر قبطان يوتانو أبي جك سينير وران نيرترا بيجي إنك سيجرا هذا نانو سنتس قبّاوت هيم باو يوبر باتساتي أكما كسمالة كامارا كسمالة جلسان يشابه وتدر سكول ولقّا بوجي أوروميا بالي منامن در دمبر ليزم تيجلا كابي يجري يشو إني لما تدانيل كبرت وتدر تنون دكالي أكر من نام تاوجي دانيل كبرت دبي ساك جيبسي يشو وران نيرترا بيجي كنا سينجي إني برامو أب لينشو لتا ما لينشو باتي سوري لينشو باتي ما جد الجزيرة قبّاتا لا لا كيجيب أمني كيجيب بقران كيجيب نيا بجروب نمنا كبي جروب كيجيب الجزيرة قبّاتا ولا جا إيفان نيتور كني بني أبدا نكابا نكتيسا برا كريو لتانتو نمشى أبي يكلي سماجد ولا جا جاهور إنترنت تشوف ليه جراجي لينشو باتي كيجي بقودا كيجي بيجو بوفاي سايا سيجو أبي ينام أكنا تلا ياسبلان ياستقران أبي يسنا كيسا وان كلا قولي جراني يواتي قوتا بولي تقافة ما سيسنجر إذيس أجاجة أنت تقابات الله أمة برت كيجي باتاتي جاسوت برت تكاتا يجو نما كنا وجين ديمون إندن دامو نمني كنا مقام في أفريقيا جيك أجرو موتوموني أوروبا في موتومان أمريكا قوتون إتك إجرا أبان في غيرنا باتي أبي ألا كلاته سو لفرق أنقلت شاولتي نمني إسات أجا هنجر دانتا أمريكا نتجد أبدا كايو أبدا نمني قام في أفريقيا جيك أجر إساياس نكاسا كسري بكاو أبدا never ever إنسان نأمرا كان إنسان أبدا نمني دبلوماسي نجا أمتي موتوما أمريكا تيجا الدنيا تي ولي أرى رمجنا هرّل لك ياس مرا دكار جلانا بيبينا كبدا إساياس بير أمريكا لا لا جرتي إساياس دين أمريكا تي دين أوروبا نجدا كقبيلة كده أكيدك أصل بيرا ماما جد في موتوما رابع تيبلل في نوع دبلوماسي كبير تازيا برلمان كستاي موتوما قديس ريساينر لما انت أطلق مثلتان إيه دبلوماسي ومندن دينه ما جري أفانو أبي يجرا كبير سني مرجع أمنيستي إنترناشنال هو مرّايتي ورا جدني نقولتو كيس ورا يجور ورا تيبلل فين جنة برلمان تاي برلمان أوروبا كتيبلل في تجوبو جنة في أوروبا كيس جوبو جرانه إنجليزي لا إنجليزي أمريكا سنتي أستراليا كندا الدنيا كنا قوتو بيرين تيبلف كابدو فندي قوتي ورا برلمان ميديا مرة بيتاتي جت كده الجزيرة بيتاتي BBC بيتاتي CNN بيتاتي نيويورك تايمز رويترز واشنطن بوست كانوا هند بيتاتي جدا سيم مرة برلمان قبّاتي أنا متكجد أبي جمتا سجل يجو كلام موتوما أكلامه موتوما أبدي كتاتي يجو موتوما نيوم جنبه نو أما بيجي جرمن جرابه موتوما جرمن وجندمنا دبلوماسي ما جرامي ما
xalaatti galfannee wal akkana bajata irraa dhaabaan dhaaban daqiiqatti mallaqa dhaabnee irra deeman hin jiran abiyyiira saantiimii takka ittiin nu deema kanallee nu qofaa miti Awurooppaa wajjin marachaa jirraa galatoma waan dhuftanii nu beeksistanii fi nullee dhimma keessa siin caala beeynaa nu jedhan ilmaan Oromoo Ameerikaatti illee jiran akkas Awustiraaliyaa kan jiran koomiinitiin gurguddoon Oromoodhaa hanga paarlaamaatti gadeemanii bakka koomiinitii qulqulluu dippiloomaasii uumaa jiranii jechuudha. Abiyyi kana dadhabee kana wallaalee maal jedha? Gubboodhaan tiippeellee fi birrii kennitee maarree jinnii maarree biyya bulchuu hin dandeettu achile. Ati nama biyya bulchuuf uumamee miti. Eengadda gudiinni ta'e takka dhumarratti siniimee rabuu babara. Paarlaamaan Itoophiyaa seenaa biyya keessatti odoo harka dhahin ka walgahii xumuree eengadda. Sa'aatii tokkoo fi wayimoo sa'a lamaa fa'i Abiyyi hagaasa'u guutuu paarlaamaa harka dhoofne paarlaamaa yeroo tokko qofa harka dhahe. Yeroo kam yeroo rooba eengadda paarlaamaatti haasaa dhaqee juuntaa akkana goone maarree akkana goone kan akkana goone ummanni harka dha'uu jalaatii Abiyyi dhaga'u ima dhaga'uu dide maaliif kiyyibatti baratan soba indamiyoo shaaqallu ummannu barate bar warrummaan paarlaamaa keessa isaa harka dhaabayyuu kiyyiba isaa kana salachachu kaza ummata paarlaamaa keessa jiru kana yoo maal godhe harka naa dha'uu danda'an ummata kana yoo maal godhe harka dhoofsisuu danda'a kan jedhu dafee sammuu isaa keessa jedha maal jedhe በቀደም በሰሜን ሸዋ ያዘነብነው ዝናብ እኛ ያዘነብነው ዝናብ ነው ይላል ሰሜን ሸዋቲ ሮበኑ ሮብ ሲነቱ ሮቤ ፓርላማ የሮ ተከብቻ አርካ አጨብጫቢ እንጂ ወር ያርከ ሲዳሃ ቱረለን ሀርክ ሲዳው ዲሳ ጅረንጀቹ ሶባን ኪጂባን ገሩ ዋን ኪጂብኒ ከበር እየፈገሩ ነው ኡመኒ በር ሲፎገራ ይላል ሮበ ሮብ ሲው ጀተም ሰሙ አከምሰን ጀርመን ቢይ ጉዶን አውሮፓራ አዱኛራ አፍራፈረ ዲሮስ Faransan robsitu, Eropan tu butuh roba robsitu. Dua sekamne roba robsini. Orang yang finnya di rumah jadi jangan berita ni. Komenti itu kalau kau macam mana komenti ni? Daniel, komenti gamta. Komenti yang itu kau kerja. Orang magalah finnya roba robsitu nanti ufata kesana lagal cah jadi jiran habis. Ini kan nanti? Zinam di nasib buno? Ini tu kau mau ke? Sebab ini so yang datang nado tu. Nado di dalam dah itu. Luka ini kenapa rabi? Warna itu ber logik man isa bar ilma nama sammu keessa waan seenuun danda'u miti bar ini kala miti namichi kun nama sammuun isaa fayyaa qabdu miti dhugaa dubbachuuf amaanuu illee geessuun miti hin jiru bar amma biyyoon deggare rooba isinitti roobsaa jedhe hundi keessan orruu qotachuu hin deemtan jechuu bar akkasii mire naga dingaan innaasan buloo jedhe namni bartuu mana ta'a jechuu bar nama mootummaa TV gubbaa ta'ee osoo mootummoonni addunyaa gurratti kaatanii Amnesty International, Human Rights Watch, United Nations, gamtaan Awurooppaa, gamtaan Afrikaa gurratti kaatee ta'u waan inni asoo bar translate jaraa godhaa bar. Waa'ee filannoo keenya dubbate qabiyyuu dubbate isiniimu filannoo dimokiraasii maarree finne akka dandeenye naman isiniifi miti beeka. Warri mootummoota addunyaa akka dhagaaniif. Lannaata maal gochaa isinitti waan godhu godhee jira. Hidhee jira kaan godhee jira. Akka jirras keessan baane waan meeqa gochaa ture. Gurraa karrayyuu haasaa inni haasa'u abiyyeedu taasaa ture. Gamta warra gamta Awurooppaa jira la United Nations economy warra senatoroonni mana ambassadoroቹ እንዲሰሙ ጀረት ያሳበራቢ ማለ ወራ ፓርላማት ናሰ ኡመኒ ፓርላማ ኡመኒ ኢትዮጵያ ሲያስ ኢትዮጵያ ከመከተ ኢምቤከን ያቃሉ አብይ ግን የሚዋሸው የሚያወራው ለተባበሩ መንግስታትና ለአውሮፓ ህብረትና ለተለያዩ መንግስታቶች ነው የሚያወራው አሳቱ ረሰንጂቹ አማ ዶክተር ዚናቡ kiya ዶክተር ዘነበች ማልጎቴ አሳሰላ ሱት አማችራው ሶምባይ ኦሶ አዱኛ ጉራን ደገቱ ሴቶች ማጅዳቢ ሴቶች በወንዶች ነው ተደፈሩት ይሪ ዱበርቲን ይራን ጉዴ ደሞን ሲላጃቡን ቀቡ ይደር እና በምን ማሊዳ ናጉት ደመኒ ማላኪ ኢሳን ጉዴ ደመን በርባል ሌላ በምንድን ነው ሴት የምትደፈረው አይደቃችሁ ወንዶቻችን በሳንጀ ሞት አዱኛ ብረት አበደን ኡጋ ዱበቹ ዳፍ ሸመረን ብዮት አውሮፓ ከስ ይርተን ቪዲዮ አብይ ሰቀፋ ፍቀተኒ ኩሎ ሞቱማ ከን አከነ ኑን ጅታ ጅራ ብየከነቶ ከገሉ ታተ ኡጆሌ መስል ይርተኑ ዱጋ ዱበቹ ዳፍ namni tabaqa qabdan video masan qofa bar mootummaa paarlaamaa keessa taa'e adiin dhalaan adii agarraamu abiyyi ni kasasan abadan awurooppaa dhufan dhiisan seet maddafar dhiqachuu birqachuu አይደለም sirriidha dafaramuu jira jedhee barabi akkasitti hubatamaa indeet እንደዛ ይባላል አንድ መንግስት አንድ አገር መራለው የሚል mootummaan biyya tokko hoogganu jedhu tokko yeroo afaan isaatii akkas jedhee bahu kun mootummaa osoo hin taane
kuni gartee nama biyya bulchuu danda'uu fi biyya godhoo sultan nama haasawa machaa'ee haasawu በወሬ ሰክሮ የሚያወራ ሰው አይታል እንደዛ ነው የሚያወራው መንግስት ሲያወራ ቆፍጠን ብሎ ነው ሞቱማ ተቆጣሉ ቆፍጠን ይገዳሳ ሞቱማ حالتي بيجبل كإمامة قبة تسمو قبة إن ده أكمل تكاسو قبو مال غافية كم يكنا ما دبيسو قبو أكمل تكار ما أجمع كمسيسو دندو ده روبرو سينا كم ما أرجع ولا كم كون موتوم مامي كنا سيري تبيه كم رأيتو موتوم ما بيجي موتوم ما كوفي موتوم ما ندير كنا بيكا أوروبا أمريكا كندا أستراليا بيجون الدنيا كونغوتو كوكبي لكاف ديما أمريكا دي سوفين ديم تو كوميشني أدا كإم متوب كلام إتكلم يهون دفور أبديجت أكيبو ده جبال لتان إساجا كرتشيلا فورين درباني غلانا ديما مار يوجر رتشيلا بيجو تارمان تودين نارجو جتن دبي تيجي نانا كبدا جري أبي يفين ديم إساجا سندوف ديم تيجي دبلوماسي أوجانا نسي كالكلا إساجا يا أفريقيا كان تلقوا نكارسا كارسرو من نكال اللبت تلا شبكة من نكال اللبتي أمريكا يم نبتان يا أوروبا من قسم نبتان الله لك उसको गजा कितना कला दमो अफ्रीका भी गांव في अफ्रीका नगे करगत्तु मोतुमोनी الدنيا غوتوني देगा लजी दमो मल्लस በጣም ጥሩ ስራ ሰርቷል በጣም ጥሩ ውለታውሏል አልሸባብን ሲኒ በለሱ ዱረ ገጀስ ሰጀረ ሩዋንዳ ሄዷል ሳውዝ ሱዳንን ሰላም ለማስከበር ወታደር ልኳል አብይ ዛሬ ሁሉንም ሰብስቦ አገሩንም ማረጋጋት አልቻለም እንኳን ሌላ አገር ሄዶ ሰላም ለማስከበር ነጋ ኤክሲስ አፍ ዮካ አሞ ቢየ ቢራ ደቄ ወራኒ ራያ ተሰ ቢየ ተወጣዳ ነጋ ከበቺሱ ዳፍ እንደ ደንደቲ ሙጠኖ ገሙስ አካሲ ላይ ያለው ማብያም እንጂ ማካናይዜሽኑ ምናምን እንዳለ ፈርሷል ሎጂስቲክ ወራና እንጂ ሞቱማ ቅለሰረ ይሩቹ ሻዕቢያ ነች ባላና ቢጂ በደቂቃ የለም ወቦል ደቂቃቲ እንትን ነግራ ወዲ ቢለቶን በኒቻንጉል ይላከሱማ ሰምቦዳ አሞ ሞቱማን ወሪ ቲፕለት ይላችሉፍቲ አብይ በደቂቃ እንጂ ከነይቹ በርባዳ ገለቶማ ኡልፋዳ ዋና ደጊ ፈተኒፍ kan rafjeda sumarra dhaba yero bira qabalina wali deebina abiyyi ga salphin isa ta dhuma rabbi nu agarsiisu namni dhuma isa harka raashatti kufa jechu barasha ci rabbi bakka kaataro abiyyi ko rasu ya bakka kali jedhe bar ani ma bakka kaatiro basin robsi jedhe kana namni dhumti isa awropa fi ameerika rabbi kutate karasha mangistida dargille yero ku fokkasuma te rasha dictator denga degamtan awropa bar maqani rakete putin bar maqadi futa awropa bar እንደፎን አከቦም ቢትረከተ ሄደ መጨረሻ ከፑቲን ጋር ራሻው ጅሙ ስለዚህ የአብይ መጨረሻ እና ያለን ይላል ከፑቲን ይየጋ እና ይሻለን እንግዲህ የት እንደምደርሺ ገለቶማ ገላ